sochiin waldaa keenyaa tarkaanfiirraa fiigichatti jijjiiramee jira. Baga gammaddan. Klinika Speciality wal'aansa dhukkuba keessaaf daa'immanii waliif. Erga hundeeffamee yeroo gabaabaa gidduutti saffisaan guddachaa kan jiru waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Kaayyoo hundeeffameef guutummaa guututti hojiitti hiikaa jira. Dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan baay'inaan heddummatan Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti banuun hojii kan eegalchiise waldaan keenya amma magaalaa Finfinnee naannoo Gurdishoolaa jedhamu hoteela Top 10 duubatti Klinika Speciality wal'aansa dhukkuba keessaaf daa'immanii sirna ho'aa ta'een eebbisiisee hojii jalqabsiisee jira. Kaayyoon keenya guddaa, mul'anni keenyas fagoodha. Eeyyee dhugaadha. Damee hojii hojjechuuf karoorfannee hundoofneef keessaa tokko kan ta'e hojiin meeshaalee wal'aansa fayyaa alaa fichisiisuu fi raabsuus hojii eegalee jira. Waliif tajaajila gurgurtaa meeshaalee qorannoo fi wal'aansa fayyaa kanneen dhuunfaan manatti fayyadamuu dandeenyu yookaan home care service jedhamuuf oolan dabalatee meeshaalee garaagaraa alaa fichisiisuun gurguruu fi raabsuu bal'inaan eegalee jira. Kana qofa miti. Fayyaa uummata keenyaa itti dhiyeenyaan hordofna kan jedhu waldaan aksiyoona fayyaa waliif raabsii qorichaa yookaan dawaa bal'inaan magaalaa Finfinnee naannoo Paastar jedhamutti eegalee jira. Hamilee fi hirmaannaan keessan nu barbaachisa. Aksiyoona bitaa. Warri bittanis kaffaltii xumuraa. Dhugaadha. Warreen aksiyoona keenya hin bitatin bitadhaa. Warreen bittan baankii hojii gamtaa Oromiyaa Awaashii fi Oromiyaa International isinitti dhiyoo jirutti goruun dabaladhaa yoo isiniin jennu aksiyoona xiqqaa isin bituu dandeessan maallaqaan qarshii 2,000 guddaan miliyoona 10. Oromoon fayyaa haa bulu. Fayyaa ta'a.